بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقيفتوتا في هردفتوني أرمو مسلم ميديا نجيني كنا كان إسلام ما كان نجاه بكيرتن التيسين هاجا وجتشا سكنتا كنا كان فتاوى إيجال لجرا كتا سكلفام ديادا أسمان قرتينو غافي كيسن كالتين أن شيخ قرتين بلتاني كرائي موتيف واسابتين barreeffamaan sagaleedhaan bilbiluudhaan gaafii keessan garteetiinuu sheekatti dhiyeeffatu dandeettanii nu hordofaa sheerolii godhaa invaayitolii godhaa ergaa tana garteetiinuu walii dabarsaa isiniin jenna seenaa sheenii keenya gartee dhufanii istiidiyooti nu wajjin argamanii inshaallah garuma sagantaa keenyaatti sheekaa keenya simannee dabarraa sheekaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هدوف بقى دفتني ديادا سنجن. أهلا وسهلا إلى روضة الإيمان. يدا جركينيا ولا فيرا ولتها تدا بكهدوتيغا نمني كوتا كوما غامله كوما ما غامله سديمله هندوبا نخجام بكفاتله تدجرا ميسن ما كوتا ربي سنا بيدو اغا دوفله تو كله دفنتو دبنا مرحبا نسرين جنة. باركم الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسمعني قافي مكيسة نتسينا قافي تكون برجرام وبلسي كنت تكوان جدو قاباباني نمتو قرى وللرابيني جد وللرابيني وقتيلي وللرابيني بيلما حقوتو كان لالي فكينا سبتي بسان سنبتا براجو الهذا أوراني سنبتا تانو أوراني ويتأتا بك مقالا سني ولدو نوا إني جرجروني سبتي وللرافور أني سنبتا وكان ديلبتا رانكانا الهذا قتلين سني إنباتي إنباتي وان كان أمو قرتي بأكارتي غرغط بيتا غرغطا فلنو سنيجو إنباتي نمي شكون إنكفلا مو إنكفلو نمي شكان راتي ديني دا ونكوني جلابة ديجو هاتون فراتي إنبانو دا قاب سلابي إلا ما سنجيجو نمي شكان ركفالتين جراوان كان ديبسون جدا بوليسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونكوني وعلى مفكاتا أصلي قرتي نما waa'ee gartee midhaanii keessa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo dubbatu jechuudha. Namni tokko midhaan yoo bite midhaan bikkan gahin tokko yoo bite jechuudha ka bikkan gahin midhaan sun deyniidha yoo bitame midhaan san yoo gartee balaan takka itti buutee ka balleessitu taate bima ta'khudhu maala akhika jeen mee midhaan sun badee jira horii obboleessa keetii maalumaan fudhatta akkamitti akkasii ta'a akkana jeen maaliif jennaan midhaan sun tara duraatu bitta gurgurtaan isaa sirriidha miti akka shara salaamatti midhaan haga inni jabaatutti haga inni nyaatama gahutti waan isa balleessurraa haga inni gartee nagaa ta'utti jechuudha. waan isa balleessu fakkeenyaaf midhaan qabbana fa'aa balleessa waan adda addaatu rooba fa'aa waan akkasii balleessa yeroo baay'ee fa'aa badu jechuudha oguu gartee roobni dhabame fa'aa badu waan akkas irraa midhaan jabaatee gogee gaarii jennaan gabaabdutti yoo inni gartee bikka san gahe walirraa bitanii wali gurguruun ni danda'ama. Midhaan achiin gahin yoo ka walirraa bitan taate asli shari'atti hin ta'u garuu yoo ka argamu taate gabaabdutti gartee namtichi tokko midhaan bite namarraa bite osoo midhaan bikkan gahin bite jechuudha deyniidhaan bite midhaan sun ammoo ni bade midhaan sun baduu isaati irratti namtichi kun akkamii kafala jechaan ni dhufte kanaaf rasuulli bima ta'khudhu maala akhiika mee horii obboleessa keetii maaliin fudhatta akkamii fudhattaa jeen jalaa badee jira. Walumaa galatti namni tokko gartee waan bikkan gahin tokko yoo ka gurguru taate jechuudha wanni sun yoo ka badu taate hin kafalu. Kuni ammoo mana isaa ga'ee jira jenna waan bikka ga'e waan bituun gurguruulleen halaalii jechuudha sangaadha waan aybiin qabaatiniin waan hir'ina wayiin qabaatiniin jechuudha. Ka qotu kan callaa amma laallee guyyaa fudhadhaa walii gala. Wanni kun aybii biraan qabu sangaa fakkeenya fayyaa hin qabne fa'aa ittiin gurgurree sangaa fayyaa qabu jechuudha. Nu hojjetu qofa laaluudhaaf deemanii. Walumaa galatti bittaa gurgurtaa isa keessa sahiha wanni jidduu kana jiru ammoo filannoo bicha. filannoo guyyaa lama filannoo yaani guyyaa sadii shari'aan goote san isaan sallaaluu fi osoo gartee ta'anu horiin kun jalaa badee jechuudha.
Kanaafuu bittaa gurgurtaan asitti qaceelee gatee horiin kun ammoo harka namticha bitatee seenee eega kabadu taatee kasaaraan nama sanirra jirti jenna. Kasaaraan nama sanirra jirti jenna. Kanaafuu maallaqa san kafaluu qaba jechuudha. Yoo dayiniidhaan kabitu taates waan isaatti badee waan inni bitee badee kafaluun isarra jirti jennaan. Telefoona kana fudhannu. Hello. Hello. Halo. Inda kam inda. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Haye gaafi kan ke gaafi kan ke shayni kallattiin si dhagaaye gaafi kan ke gaafadhu. Barakallahu fi gaafin diya abbaa manaa eega waliin gaafurii waliin turre. Ni dhaga'ama? Hin dhaga'ama. Tifuuf. Hayya gaafuree eega waliin turren boodatti na dhukkubaniin galaa jeetuma ifumaaf qabsiise jechuudha. Ni bishaan taalleen hin qabin ifumaaf qabsiisee galee. Biyya alaa jirtanii? Biyya arabaa jirtanii? Erga galeen boodatti biyya suutina biyya arabaa jirre. Erga galee booda asin deemine achumatti waan gootu waan maallaquma jiru waan gootu godhi asin deemine jedhe sanirra wal mari'anne achumaani kanaan hin mari'atin mana bitatee achi alaa ta'u kan ifiniin deemallee naan ijjiin isumaa yaman dhufeen dhage yaman dhufeen adda wale. Yeroo na dawwale boodatti na dhukkuba akka nama karaa deemeetiin na dhukkuba maallaqa na ergii naan jeetiin ergeef ammaas haakama niin dhaqa naan jee ergeef taraa dura ergeef immallee oguu osoo baatii hungeen jechuun mal maallayni dhume haakamatti fixee na ergii naan jee. Ayyo bakka jaati jeesumaan gaafirra anisaa amane waan gaadhalaan gaawoma wooma xiqqoo irratti amantii maayyee jee ammaas ergeef daamini maallaqaan anasitti ergu kana dhalaa osoo itti faa godhatee halaan sanii wajji galee wayyaadha. Dhalaa ta'anii maallaqaan anisti erguun dhalaa ta'anii wajji qabaate. Mana guyyaa kan mana obboleettii isaa dhalaa geessa obboleettiin maaf akkana gootaa. Dhalaa wajjin maallaqaan anasitti ergu dhalaa wajjin itti qaba. Akkasitti obboleettiin isaa ittiin isiin sanii jaarsattee seekkatti waan umrii isii wajjin dalagu jirti maaf akkana gootaa haraamii wanti kanaatu obboleessa kiyya jennaani. Ani isii jaalladheeti miti isii nama dalagate isii jecha wajjin jiraadha malee ani isii boodaas fuudhuun waan hin oolamne. Jeeni beektee sanii obboleettiin hayyeetteetuma isarraa usteeruma naa dawwalta obboleettiiti. Inni kun obboleessa kiyya waan akkanaa jira maallaqa kee qabadhi ittiin kanneen naan jette akkanaa hayyee galatoomi. Jeeni maallaqa hoggaa lama yaanadda kiyyaarraa dhoolbadhe irraa qabadhe booda shilingitti ergutti. Awwaalaa kuma firii fi dhibba shantarraa qaban naan jaaniin kafaluun jenna jaarsaa jaartummaa kan yaadde hin jirtu naan jaa haa haftu hin jennu. Sababaa sanii irratti addaan turre amma na eekin maan jaan yoo na eekin jee gaafannaan maarii ta'eetii fi waan wajjin dalaganne guutuu yoo naa dhiifte siinii kaanaan jedhe. Maarii tanteetiif maal? Maarii tanteetiif maal yoo dhiifte? Maarii ta'eetii fi waan wajjin dalaganne maallaqa waan na biraa qabdu yoo naa dhiifte siinii kaanaan jedhe. Hayyee. Akkusanii jeen maallaqaan guututti siintiis maaleen waan hin dhiisuun wal qixatti cinaa tokko siidhiisee cinuma tokko naa kan hin ta'e maariillee siidhiisee na eegi jennaan hin ta'u guutuma yoo naa dhiifte siinii kaanaan jedhe. Hayyee egaan hin arganne silaan argadhu guutumattuu siidhiisee na eegi hin jee waraqaa kan hin jeen kalan. Hayyee. Waraqaa nama kaa nama itti erginaan illee kalaas. Waraqaan naa kennettu nama kaa walgadiinnee ragaa walgadiinneeti walii kuu keessanii. Waraqaa jaanii tamii isaa jechuun eegeetu qiyyaa. Maaliif inni kun waan jaalala maallaqaatiif himuun jecha jaalala maallaqaatiif waan naan jennu jecha isaa wajjin jiraachuu waan hin dandeenyeef ani tun azabamuu hin qaba. Na eege hin jee na eege jennaan sinii kun gaafa jedhachuma ittiin galtaa atilleen siiqee atilleen hin heerumtu ana mootaniin sadeen fuudhaa
Ija naan jidduu tana aniin tun mee akkam maaltu narra jiraata paskii on birraa godhe diliin narra deemtu ni jirti. Galatooma. Ay asumaan dhageeffadhu kallatti maan hin cufin silikoon hanqee haqee. Bismillah obboleettii teenya Okay. akka ati himattu kanatti dubbiin okeedha akkuma ati okeette kan akkuma biyya faranjii okee jedhu okeema dubbiin akkanatti maaliif jennaan obboleettii isiis hime yoo ati obboleettii san wama isiin jette akkuma isiin sitti himtetti dubbii kana fakkeessu taate akkasuma obboleettiin sunillee wama dhugaa waan obboleessa ofiitirraa agarte ka dubbii irraan kaayin wama dhugaa obboleessa ofiitirraa ka himtu taate namni kun miidhaa sirratti dalagutti jira qabeenya halaal isaaf hin ta'in ka duraatis nyaatee ka birootillee dabalatee ammallee ka biroo sirraa dabalatuudhaafi yoo ati gartee nayiki ka jettu taate mallaqa naa dhiisuu qabdaa siin je'a mallaqni ati dhiistuuf yoo nayiki jetteen mallaqa maharii qofa dhiistaaf maharii qofa dhiistaaf jechuudha. Kanaafuu yoo inni siikuu dide qaaditti himattee ragaa obboleettii san dhiyeessitee nama biraatillee ragaa yoo qabaatte dhiyeessitee qaadiin isa dubbisuu danda'e yoo jala dubbate dubbisanii waan gartee irra wal dhabdan irraa baree yoo gara kadhadhamu taatellee dhiyaachuu didu taatellee obboleettiin sun ragaa taate jechuudha. Akkasitti qaadiin xukumii kana laalee siif godha si hiikuu danda'a qaadiin jechuudha. Akkas baarakallahu fiik. Okay, gaafi dabalachuu hin danda'a. Hayyee dabaladhu. Ammas rabbi nama ta'a godhuuf obboleettii xiyya takkaatu haadhaa fi abbaan qabdu obboleettiin xiyya illee irraa tu'u ta'e abbaan isaanii sanillee irraa tu'e ijoollee san akkam islaama mallaqa waan hin qaburraa zakaa taatu sadaqaa taatu bedelaan islaama allah fayyirra zakaa nama biraatiif baafadhu san ilmaan obboleettii xiyyaa kanatti ni danda'a garuu gargaaruu waan danda'a zakaa san isaan irra baafachuu hin danda'a. Barakallahu fiik. Yoo gartee isaan hiyyeeyyii ta'an warra waa takka hin qabne ta'an irratti baafachuu ni dandeessa. Galata lama argata. Galanni tokko ka sadaqaati. Galanni lammeessaadha. Ka aanummaa maxxansuudhaati. Kanaafuu sawaba lama qabda. Galata lama qabda. Suni waan bareedaadha ni dandeessi. Jenna barakallahu fiik. Okay, no falchaa takka qofa daqiiqa takkaaf nan tursiiftu. Hayyee. Salaata leeniidha jechuudha. Leenii yeroo hundaa hin dabarsuun salaata. Salaanni leenii kun sa'a itinaashii kabiyyatanyaa sa'a jaal kanarraa jechuudha. Sa'a jatti leenii kun salaatee rafuun isaammoo sa'a 7 akkana tahaa 9 tahaa jennuu yoon sa'a sanii neeqiti ammas fajjiriin na dabra hirribaanii salaanni subii na dabra akkam sa'a jaan sanis salaatee rafuun. Ni dandeessu obboleettiseenya nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam abaa hureyraadhaaf dhaame galgala salaatee rafuu jechuu namni ganama gara halkan dhumaa yookaan halkan walqixaa ka'uu hin dandeenye galgala salaatee rafuu ni danda'a. Kanaafu ni dandeessa rakkoon hin jiru sin jenna baarakallahu fiik. Ishaayii salaattee achi booda salaatul leeylii keetti aansuu ni dandeessa. Kaammoo garteera sababa nama qabu. في جوف الليل على خير هل كان كجمع الراد وما تتوقع صعبا ما قدت أموني دنديسا إشاي بودا قرتي صلاة دنديسا صلاة الليل كه إشاي بودا يعني ساعة 10 ساعة أفر أشان أكنا إشاي صلاة إشاي الراباتي وقمصا صلاة دنديسا إشاي ما كيت الرابانا صلاة إشاي الرابانا نتمسينو دنديسا أوكي ركعة Kayoon fi rakaa meeqa salaatee irraa jireenya deemti namni rakaa 4 salaatuun hin jiru dhorkaadhaan aan ja'an nama wal mormine rakaa 4 ja'an illaa hanga 12 yoo salaatte malee rakaa 4 salaattee hin ta'u ja'a yoo salaatte hin ta'u akkamii wannan akkamiin ilaalama dhiifama. Salaanni layliidha akka itti salaatamu qariidhaan salaatama. Qarii jechuun sadi tokko rakaa tokko irraa kaase tokko sambira dabarsitu ammoo sadi achi bira dabarsitu 5 sambira dabarsitu 7 achi bira dabarsitu ammoo 9
achi bira dabarsitu kudha takkatti dhaabbata achi bira hin dabru akkuma heddumaateen sababni irra heddummaata. Barakallahu fiik. Okay, barakallahu fiik galatooma jazakumullah. Qarii gama qaraatii dhiyaadhu ni baratta waan gaafii gartee itti futuntee akka malee itti yaaddoyte kana gaafiidhaan. Gaafii maqaan wal fakkaatu nu bira jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ustaz kan gaafii wayitiin gaafachuu hin dandeenya wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaadha fayyadaa jirtanii baga nagaan jiraattanii. Gaafiin kiyya gaafiin isin gaafachuu barbaade dhiifamaa wajjin. Sujuuda keessatti subhaana rabbiyal a'laa gisee sadii jedhanii kaane salaata waajibaa keessatti afaan oromootiin du'aa waan barbaadane kadhachuun hin danda'amaa jedheetanii namaan irratti wal qabne salaata waajibaa irratti waan barbaadde yoo afaan oromootiin kadhatte subhaana rabbiyal a'laa itti kaate yoo afaan arabiin beekne afaan oromootiinuma yoo kadhatte hin ta'a jennee namaan irratti wal qabne kan hin jedhama salaata waajibaa keessatti moo sunnaa keessatti taa'e. Barakallahu fiik obboleessi ya mas'alaan tu mas'alaa khilaafaati. Ulumaa'iin gariin ni danda'amu irra jiru jira hin danda'amu irra jiru jira waan jennu khilaafa irraa bahuudhaaf jecha aslii wanni shari'aan gadiin dhufte afaan ittiin salaatan jechuudha afaan ittiin qara'anilleeni afaan arabaati jechuudha kanaan karaa godhame kanaafuu zamana rasuulaa keessatti sahabonni warri afaan adda addaa haasa'u ni jiran afaan isaaniitiin salaata keessatti salaatanii yookaan du'aa salaata keessa godhatanii gama keenyatti oduun akkasii hin geenye kanaafuu salluu kamaa ra'aytumuni usalli akka rasuulli gartee nu barsiisetti akka inni nutti geessetti salaanna afaanuma arabaatiin waan rasuulli gartee nu barsiise zikrii quraana irraa kaasee azkaara zikrii adda addaa irraa kaasee du'aa'is sanumaan godhannaa jenna barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan gaafii jalqabaa isaanii gaafii itti aanu dabarra gaafii dabarra obboleettiin takka waan jetti hadiisa man maata huwa alayhi soomu saama canhu waliyuhu irraa hundaa'uudhaa fi jaarsi kiyya yoo sooma waajibaa fakkina dhukkubee haa ta'uu ulfaa daa'ima haa ta'uu narra waggaan deebi'an soomuu dadhabe narraa soomuu danda'a osoo hin jiru jetti. Osoo jiran hin ta'u gaafa inni du'e ni ta'a osoo inni jiru ammoo hin ta'u yoo inni kasoomuu dadhabu taatillee yookaan isii taatee isinis kasoomuu dadhabdu taatillee jechuudha aslan nama gartee dhukkubni zamana dheeraatti turu jira sababa gartee dhukkubni kun irraa cituu dhabuudhaatiif jecha baroota hedduu soomuu dadhabuun isaa ka argamtu jira warroota akkasiisan shari'aan wanni karaa gooteef nyaachisu jechuudha cufa guyyaadhaatiin miskiina tokko nyaachisan nyaata yeroo takkaa nyaachisan jechuudha. Gariin saabutaa Anas bin Malik fa'a bikkuma takkatti jechuudha walitti qabee bikka takkatti illee nyaachisee argama dubbiin sun argameeti jira guyyaa gartee 30 kana marra jiru kana jechuudha miskiina 30 bikka takka wali qabee nyaachisee akkasitti ofirraa fixuun isaallee argameeti jira garuu dubbii khilaafa hin qabne khilaafarraa bahuudhaaf cufaa guyyaadhaa keessatti miskiina tokko nyaachisanii haala saniin ofirraa xumurutu gaariidha qixa guyyootii namarra jiruu saniin erganii jechuudha. Barakumullahu fiikum wa jazakumullahu khairan nam tokko waan jedhu zaman ammaa kana alhamdulillah too inni baay'atee islaamummaan baay'atte jedhu gaafa nu ijoollummaa waan tokko waan xiinxallee gaafii na ta'ee jedhee gaafii dheeraadha halam durii gaafa nu ijoollee jedhu waan akka ganna 20-30 dura namni akkana tooyidan qabanneen salaatu malkaaf abbaanii tulluu bayanii kadhatanii jedhu yoo kadhatan isaan ateetedhanii waan argataniituma bahanii jedhu amma ammoo masida waan iyyaniin kadhatanii wanni kun argamu maali kadhaan tun akkam taate yoo gaafsan argatanii adhammoo garteetiinuu gaafsa islaamummaan tooyin akkana baay'ate kan namni garteetiinuu kadhaan kun qormaatamu maali wanni kun garteetiinuu dhibee gaafina ta'ee jedha obboleessi keenya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Duuba waan haasa'amu wanni kun waan haasa'amu
waan dhageenillee waan agarrillee waan dhageenillee waan agarrillee wali bayanii kadhatanii tiifuun ka dhufteen beekanii taraa lamuu akkanan beeka ijoollee xiqqaate gaafsan haqiiqatan tawhinni hin jiru biyya teenya san keessa gaafsan gaafa an beeku san biyya keenya wanni tawhida jedhan salaata wanni jedhamu hin jiru nama takka takka salaata takka takka agarra nama takka takka salaatu sanuu manguddoo takka takka jechuudha waan fakkaatu dargaggeessaa kun faayidaan jiru waan fakkaatu manguddoon tun dur akka waan salaanni jiru dhaalmaya achirraa dhaaltooyii dhiisuu dadhabdee akka waan itti jirtuu fakkaata akkas fakkaata boodarra osuma as deeman zamanni akkuma deemuun diin bade fakkaata akkasumallee haqiiqatan biyya teenya keessatti akkasumalleedha dur diinit ture masjida gartee zamana sahaabaa ijaaran biyya teenya jira duuba badeetuma boodarra lee rabbiin nu deebisa alhamdulillah duuba gaafsan namni diin hin beekan tawhida waan jedhan hin beekan kanaaf jecha qalbii qulqulliidhaan waan itti amanan san dhagaa ta'e muka ta'e ikhlaasa godhanii qulqulleeysanii numa arganna jedhanii ka diddaan tawhidaa bira hin jirre tawhinni dhulfeen dinne ummanni sun diddaan qaban jechuudha akkasumatti gartee iyyatanii fala wallaalan garamiin rizqii argannaa garamiin rabbiraa rahmata argannaa wallaalanii gama kanaan argachuun dhaban kajanan itti amananii waan san godhan tanaaf rabbiillee godhaaf jechuudha har'atti ammoo tawhiidni bal'atee jira tawhiida osoo beeku qalbiidhaan hin fudhatu osoo dhagahu hin fudhatu ittiin dalagu shari'aa osoo dhagu jechuudha tanaaf qormatamuun ni mala garuu waan jennu ammallee gartee namni rabbii wal ga'ee yeroo rabbii kadhatee numa rooba agarre kanas hedduu agarre jam'aata gartee amata dheeraa biyya teenya keessatti yeroo qaraanu zabana hunda roobatu rakkoo fida zabanuma hunda kan majlisa keessa jiru gaafa kaan roobni dhabameeti guyyaa torbaan takka yookaan torbaan lama yookaan guyyaa ga tokko rabbi kadhachuun keenya numa argama ima rooba rabbiin qudraa isaatiin yookaan yeroo garii rooba heddummaata fatanaan roobaan dhabamu akka ajaa'ibatti yeroo garii heddummaatee bishaan dachii tanarra garagalee ooyiruu tana dhiqee balleessa kuchisiisa waan facafate kana ammallee yeroo kanas nurraa ol qabiinis kadha gaaf kanas ni kadhatanii numa argatan isinii rabbiitiin warroonni gartee ikhlaasaan rabbii isaanii kadhatan ammallee rabbiirraa argatumatti jiranii ammoo burreen kagamasillee hin jirre kagamanallee hin jirre burreen kun ni mokkorama jechi isaa jalaa hin dhagahamu waan inni gartee gadhaabbatan ta'iniif rabbiillee dubbii gadi hin dhaabuuf jechuudha na'uudhu billaahi min zaalik dubbii kana wal qabsanii gaafsan rahmata jira namni rahmata walii qabaa shariin akkanan baay'annee hisdiin akkanan baay'annee namni gartee islaama qaban malee qalbiin isaa fayyaalessaa jaalala jira amma ammoo namni islaama qabate malee rahmanni jiru wal jibbaan akka malee ollaan rahmatan godhu obboleessa rahmatan godhu ibin gartee tiinoo abbaaf ilmi haadhaaf gartee intalti walii rahmatan godhanii meebbi kanarraa gartee tiinoo kadhaan gaafsan islaama beeku qalbiin isaanii fayyaa qalbii fayyaatiin rabbii kadhatanii waan kadhatan san gartee haqiiqatti ammoo rabboo keessa gartee milkaa malee rabboo kadhate warra akkanatti gartee yaadu kunuun. Duuba wanni argame hedduutu argame rahmanni gaaf duraa jiraachuun beekama kabajaanis gaaf duraa jiraachuun beekamaadha namummaa wanni jedhamus gaafa duraa jiraachuun beekama akkuma zamanni deemuun akkuma meeshaa gartee amma chaayinaan baastu jechuudha artifishaala adda addaa kabaasan meeshaa duriiti meeshaan kun yeroo jedhan bar meeshaa namni dalagu tanaa'u telefoonni kun telefoona duriiti jaba jechuutu jalaa fuudhama sibiilli kun sibiila duriiti jaba makiinaan tun makiinaa duriiti jabduu barjaan hattaa meeshaan akkas ta'e jechuudha ilma namaa dhiisi meeshummaan dalagamtuun haffallataa dhufti ka durii sun kun kaan irra jabaataa kun kaan irra jabaataa amma mana duriiti jaba jaan manoo manaa kan ijaaran fooqi kana jechuudha silaa dhagaan dhaguma sanii waan nama ajaa'ibsiisu mana duriiti jaba jaanii amma kabiyya kana keessa jiru waan ajaa'ibaati mana sossoone akkas wanni gartee hundi maal ta'a dhufti artifishaala ta'a dhufti jechuudha haphii ta'a dhufti deemee amma namni bara amma feekit deebee hidhii furdatte qal'isuu gad dhufe amma takka jee harma xiqqaate guddisuu ka guddate xiqqeessuu ta'a xiqqaate guddisuu kanatu gad dhufe jechuudha funyaan baxxate qal'isuu fuula wana ta'e fuula baxxaa'e walitti asuun jechuudha gurraacha diimessu
gabaaban dheeraa ta'uu keessaa ugaa gabaabduun dheertuu ta'uu gurraattiin diimtuu ta'uu zabana kana beektaa gurraattiin hin jirtu diimtuu malee gurraattiin hin jirtu diimtuu malee jaan gabaabduun hin jirtu dheertuu malee jaan maaliif jennaan waan adda addaa kanaan qaama laaqanii uf diimesan jechuudha gabaabduun hin jirtu dheertuu malee kophee gartee kiiloomeetirii tokko dheeratu mitira tokko dheeratu jechuudha mitira tokko dheeratu lafarraa ol ka'u kan uffatanii deemanii zamanni jijjiiramee jira zamanni haalaan jijjiirame namtichi intala fuudheeti intala dabalamuudhaaf yeroo wal qunnamtiin gayuu uffata ofirraa baasii jeen ofirraa baaste kanallee baasii jeen kamitti baana faantii seeha duuba qaama isiidha jechuudha qaama isii kana faantii seeha edaa isiin qaama kaawwan keemikaala luqqaaftee addeessitee jirti garagara wanni qaama gad aanu kan ammoo keemikaala itti dhiyeessuun hin ta'uu rakkoo fide jedhanii jechuudha geesse gama gadii kana dhiiste isiin gamni gadii kun uumaa akka rabbi uume irratti jira